Godina Wallagga Lixaatti leenjiin interpreneurshipii qonnaan bultoota adda duree godinichaa fi qonnaan bultoota gara investimentiitti ce'aniif kennamaa ture marsaan jalqabaa leenjii fudhatan. Qonnaan bultoonni leenjii interpreneurshipii qonnaan bultoota marsaa jalqabaa irratti hirmaachaa turan akka jedhanitti hubannoo leenjii irraa argatanitti kan gammadan ta'uu himanii leenjichi bu'uuraan jiruuf jireenya keenya kan jijjiirudha jedhan. Itti dabaluudhaanis qonnaan bultoonni kunneen ofii isaaniitii gara investimentiitti ce'uun hojii dhabdootaaf carraa hojii uumanii hojii isaanii babal'isanii hojjechuu akka danda'aniif mootummaan haala liqaa ittiin argachuu danda'an akka mijeessuu fi qabu gaafatan. Leenjii kanarraa hubannoo nuti arganne baay'ee gaarii. Hojii kanaan dura hojjechuu hin dandeenye qabiyyee adda addaa wanti hojjetamullee akkamiin tooraan akka hojjetamu hubannaa baay'ee arganneerra jechuudha. Amma kanaan dura yoo xiqqaate hojjetaa nama 25 nama dhaabbata maasaarraan qaba jechuudha. Oolmaan ani oolchu nama 50 akkasiin ta'a. Inni kun hojjetaa yerooti jechuudha. Nama dhuunfaarraa kaasee hanga biyya jijjiiruutti leenjii abdii kennuudha jedhanii akka ittama. Gara fuula duraatti illee nu duwwaa osoo hin taane qonnaan bulaa kana keessa galamee leenjiin kun utuu qonnaan bulaa leenjii jijjiirama guddaa fiduu danda'a jechuudha. Amma qonnaan bulaan kun qabsiifateetu gara fuula duraa jijjiirama guddaatti dhufuudhaaf jechuudha. Liqa isa barbaachisa jechuudha. Maaliif hojii mana hojjedha malee interpreneura kan ta'e hin beeku jecha namni karoora hin qabne immoo maayin rakkoo maaliitirra ga'a maaltu mudata qabiinsa maallaqaalle akkaataatti qabiinsa maallaqaa fedhii maamila akkaataatti maamila qabatan waan baay'een baradhe jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Wallagga Lixaa obbo Daagii Mulgeetaa akka jedhanitti kaayyoon leenjichaa qonnaan bultoota interprenerii hedduu horachuuf kan gargaarudha. Leenjiin kun hojii daldalaa qonnaan bulaa jijjiiruun eeggattummaa hambisuun aadaa hojii cimsuun carraa hojii bal'aa fi biizinasii dagaagsuuf murteessaa ta'uu dubbatan. Qonnaan bulaan gara investimentiitti ce'e kun namoota carraa hojii uumuu duwwaa mootuu hin ta'e namoonni isaan biratti carraan hojii uumuuf immoo isaan irraa barachaa isaanis gara abbaa qabeenyaatti akka ce'an. Naannee isaan illee interpreneura akka ta'anii fi kan isaan gargaaru. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Solomoon Taammiruu interpreneurshippiin guddina biyya tokkootiif murteessaa ta'uu eeranii addunyaa dinagdeedhaan wal dorgomaa jirtu keessatti qonnaan bultoonni keenya akkamitti hojjetanii milkaa'uu akka danda'aniif leenjii hubannoo cimsuudha jechuun kaasan. Interpreneurshippiin dabalataan akka utubaa ijoo tokkootti guddina biyyaadhaaf murteessaadha jedhameetu ilaalamee jira. Addunyaa carraaf qormaatii keessa jiru kana keessatti nus baay'ee fiiguu nu gaafata. Haalli mijataan dhibuu danda'a ta'a. Dinagdee irratti yeroo hojjennu haala mijataatu jira jechuu miti. Leenjichi hubannoo guddaa uume attamittiin isin immoo interpreneurota hedduu horachuu akka dandeessan kallattii waan isin argisiisuufi.